Akka ibsu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Har'a mata duree qajeelfamoota dhiironni of kabajuudhaaf hordofuu qaban kan jedhu qabadhee dhufe jechuudha. Qajeelfamoota dhiironni of kabachiisuudhaaf hordofuu qaban jechuudha. Dhugama jechuudha. Qajeelfamoota kanneen sirriitti hordofte taanaan tokko tokkoodhaan hamma dandeetteen hojiirra oolchuuf yaalte taanaan qabatamaan ati dhiira jabaa jireenya isaa keessatti milkaa'u iddoo gaarii kan ga'u ta'uu dandeetta jechuudha. Kanaaf qajeelfamoonni kun qajeelfamoota jireenya kee keessatti baay'ee murteessoo ta'anidha. Kanaaf tokko tokkoodhaan waanan itti deemuuf qajeelfamoota kana sirriitti faana bu'iitiniin hordofi. Ilaalla. Bu'aa guddaa argatta yoo qajeelfamoota kana hordoftee tokko tokkoon hojiitti hiikaa deemte. Tokkoffaadha. Eenyullee kabaja kee akka tuqu hin eeyyaminiif. Namni kamuu kabaja kee tuqe taanaan hin eeyyaminiif. Yoo dandeette nama san wajjin taa'ii haasa'i. Ani waan akkanaa hin barbaadu waan ta'eef lammaffaa waan akkanaa kanneen hin godhin jedhii jala sararii itti himi. Tasuma jechuudha. Ta'umalleef ta'ee eenyummaa kee namni kamuu gadi buusuu hin qabu. Yeroo tokko namni maal jedha? Maal taphaaf jedha? Akka taphaa fakkeessanii akka foggoraa fakkeessanii kabaja kee tuquu barbaada. Waan akkasii san gonkuma ofitti hin dhiisin. Achuma keessa yeroo yeroon kabaja kee gadi buusuun si xiqqeessuun maassi gochuun dhufa waan ta'eedhaaf. Kanaaf waan akkasii gonkumaaf eeyyaman kennin maa hiriyyaa akka lubbuutti jaalattuuf hin taane. Lammaffaa dubbii qabbaneessi. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo namni tokko akka malee dallanee sitti dhufe jedhumaa suuta jedhu dubbii san baay'ee gadi laaffisi. Dubbii san baay'ee ol hin kaasin. Qabbaneessi harkatti. Inni sun kabaja guddaa siif kenna. Namni maal akka taate hubachuudhaaf baay'ee rakkata. Baay'ee waan rakkatuuf waan kee dubbachuuf, waan kee haasa'uuf baay'ee chaalenjii isa gootaa jechuudha. Inni kunis baay'ee murteessoodha. Kanaaf maarree argaa jirtuu miti waanan dubbachaa jiru. Isin immoo subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Wanna dubbadhaa jiru kanatu waan guddaadha waan ta'eedhaaf lama irraa dubbadheen jira. Ammas baay'ee to'a. Dhageeffadhaa sirriitti nafaana jiraadhaatiin. Kan itti aanu immoo yoo namoota kabajaa kee xiqqeessan biraa fagaadhu. Namoota kabajaa kee xiqqeessan biraa fagaadhu. Itti himtee, gorsitee, amala kee barsiisuuf yaaltee namoonni tokko namoota uumamaan gadamaa ta'an ka amala keetiirraa baruu hin dandeenye itti himtellee gorsitellee waa hunda yaalii gootee kan waa takka irraa deebi'uu hin jaalannetu jira. Namoota yeroo hundaa amala itti ta'e waa'ee kee dubbachuun waan akka fokkoraa kana haasa'uun waan namoota amalatti ta'e ture namoota akkasiirraa immoo fagaadhu. Environmentii akkasii hin oolin. Naannoo akkasii hin oolin. Kun itti deemee kabaja kee gadi buusa. Kabaja kee gadi buusuun immoo jireenya kee keessatti waan gadhee sirratti uumuu danda'a waan ta'eef namoota akkasii wajjin gonkumallee hin oolin. Naannoo sanirraa fagaadhu. Gorsitee itti himtee yoo kan didan ta'e naannoo sanirraa fagaachuun filannoo kee isa dhumaate jechuudha. Ammallee kan itti aanutti darba. Yeroo baay'ee ofii keetii uf affeeri. Kana jechuun maali? Yeroo baay'ee dhiironni
dubartii affeeruun ni beekama. Waanuma beekamudha. Garuu amma waan baratamaa dhufe tokkotu jira. Innillee maalinni dubartiin qabeenya yoo qabaatte deemtee si affeerti. Inni kun baay'ee hin gorfamu. Yoo humna ol qabaattee ofii si affeeruu barbaadde rakkoo hin qabu. Garuu immoo haga danda'ametti dubartii kamuyyuu haa taatu waan barbaaddellee haa qabaattu qabeenya barbaaddellee haa qabaattu ofii keetii affeeri waan humni kee danda'u. Yoo kanan ta'in ni tuffatamta. Takka tuffatamte taanaan dubartiin takka immoo gara dubartii biraatti himti waan ta'eef na oliif dabarsaa deema. Kanaaf waan kanarratti of eeggannoo jabaa godhi. Waan gochuu barbaadde hin qaana'in. Waan gootuu barbaadde kamuttuu maa kana godhe akkamitti kana godhe kana gochuu hin qabu jettee qaanii ittiin agarsiisi. Confidence ufitti amani. Waan goote hamaa haa ta'u gaarii haa ta'u raawwattee jirta waan ta'eef waan goote sanitti ufitti amanamummaa qabaachuu qabda. Ufitti amanamummaan kee sun nama biratti akka fudhatama ramadaan waan ta'eef akka fudhatama qabaattu si taasisa. Kanaafuu isa kanaadha jechuudha. Kan biraa immoo jaalala dhugaa hin qabne keessa hin seenin. Jaalala daangaa hin qabne keessa hin seenin jedhu dhugaa miti. Jaalala daangaa hin qabne keessa hin seenin. Yeroo baay'ee dhiironni baay'een waan akkanaatiin mudatamu. Sii du'e jedhee lafarra gangalata. Maraataa oola. Hin booya. Hin gaggaba. Waan hin taane hin qabu. Wanni kun jaalala odoo hin taane jaalala daangaa hin qabnedha. Jaalalli daangaa hin qabne kabajaa kee xiqqeessa. Ittillee fufiinsa hin qabaatu. Namoota biraa dubartoota birallee haa ta'u namoota birattillee fudhatama si dhabsiisa. Jaalala daangaa hin qabne gonkumaa hin jaalatin. Jaalalli daangaa hin qabne kabaja sirraa buusa. Inni kun immoo maali jechuu dandeettan? Jaalala daangaa hin qabne jechuun si du'ee jira. Si malee hin jiraadhu. Addunyaan tun si malee natti hin toltu. Eeba dekaa nan du'aa uf ajjeesa waan jedhu yeroo hundaa baay'ee irraaf qufadhu. Si jaaladha. Waan jaalattu san qajeelloon itti ibsadhu. Jaalala kee qajeelloon itti dubbadhu. Yoo kanan ta'in kabajaan sirraa bu'a. Kabajaa ofirraa buufte jechuun immoo baay'ee rakkisaadha. Kanaaf piriinsippilii kana sirriitti hordofii hojiirra oolchi. Share, subscribe, like gochuu immoo hin dagatin. Barnoota kana fagaatu sii kennee ati immoo share, subscribe, like yoo kan hin goone taate maaliree wal gargaaruun guyyaa biraa barnoota biraatiin barnoota ajaa'ibaa isinii fida. Yoo isin kana share, like, subscribe gootani rakkoon takka hin jiru. Itti amani hamma amma na hordofte kanatti bu'aa guddaa akka argachaa jirtu nan beeka. Argan jira. Atillee immoo natti dubbachuu baattullee ufitti amanaa jirta. Yaanni kun waan ati wayii si keessatti akka uume argan jira. Ammallee immoo kan itti aanuttiin darbaa. Kufaatii kee amani. Yeroo baay'ee amalli dhiiraa maali? Dubartoonni yoo waa gaafatan, yoo waa gurguran, itti himuu hin barbaadan, sababa adda addaa itti baay'isu, dalga oofu, as qabu, achi qabu. Kun gonkumaa sirrii miti. Amanamummaa akka dhabdu si taasisa. Dogoggorte taanaan dogoggoree jira. Naa dhiisi itti hin deebi'u jedhiin malee dogoggora kee waan adda addaatiin dhoysuuf hin yaalini. Tasumallee maaliif dogoggorri kee sun turee dafee ba'uu danda'a. Gaafa dogoggorri kee akka carraa ba'e maaf na dhoysite waan jettuuf jaalala guutumaan guututti sirraa kaafti. Lammaffaa immoo deebitee gonkumallee si hin amantu. Jaalalli keessan hin mi'aawu. Gara jireenyatti as yoo deebite immoo yoo ati kan guddachuu dandeette, yoo kufaatii kee beekte, yoo kufaatii kee amante, kufaatii kee amante taanaan fooyyessuuf yaalta. Kufaatii kee hin amanne taanaan waan fooyyessitu hin beektu, waan gootu hin beektu, waan karoorfattu hin beektu. Kanaafuu carraan deebitee ammallee kufuu kee lafa jiraa jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni
kufaatii fi dogoggora ofii fudhachuu hin barbaadan. Keessumattuu nuti warra Itoophiyaa kana biratti dogoggora fudhachuun kufaatii fudhachuun waan baratamee miti. Garuu warri adiin waan akkanaa kana sirritti hojiirra oolchan. Yoo dogoggoree jira, yoo kufe immoo kufee jira jedhanii ofitti amanu. Kanaaf waan kun pirinsipilii guddaadha waan ta'eef jabaadhu hojiirra oolchi. Jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti ofirratti arguu dandeetta. Shaakali ittiin of ijaaruu dandeetta jechuudha. Inni biraa immoo jaalala keessatti yeroo hundaa nama sadaffaan galchin. Jaalala keessan bira nama sadaffaa gonkuma hin affeerin. Namni biraa jaalala keessan jidduu akka seenu gonkuma affeerin. Waa'ee jaalala keessanii nama biraatiif dabarsitee hin himini. Ilmi namaa ni hinaafa waan ta'eef carraa ittiin jaalala keessan san qabbaneessee addaan itti baasu barbaada. Ati dabarsitee icciitii jaalala keessanii kennite taanan waan san faffacaasee isin jidduutti qaawwi akka uumamu godha. Qaawwi isin jidduutti uumame sun immoo babal'atee hamma isin wal jibbuutti godha. Kanaafuu kanarrallee uf qusadhu jechuun barbaada. Kan biraa immoo namoota biraa caalii argan barnoota baratta taanan barnootan caalii argan ni naggaaddataa yookaan ni daldalta taanan daldalaan caalii argan koontentii yookaan immoo yuutuubii haa ta'uu feesbuukii haa ta'uu waan kanarratti hojjettaanan namoota biraa caalii argan. Dubartii yeroo kamuunuu namoota nama caalanii argaman barbaaddi. Nama gadi hin barbaaddu. Uffannaan, nyaannan, ulnaan, deemnan, dalagannaan waa hundaanuu namoota naannoo keetti argaman san caalii argami. Namalleen waa hundaanuu naamusaan hojjechuun, barachuun, qu'achuun namoota naannoo keetti argaman san hundaa olitti waa hunda goote taanan dubartiin si filatti, si jaalatti. Dubartii qofaa miti namoonni naannoo keetti nama hundaa keessaa si akka fakkeenyatti si kaasu. Gaafa kanammoo ati gara milkaa'inaatti deemta. Ajaa'ibaa miiree. Kanaafuu subscribe, share, like gochuu maaf dhiifta. Kan itti aanu immoo jireenya keetii keessatti ofii keetii murteessi. Jireenya kee namni biraa haati kee, abbaan kee, hiriyaan kee akkasii murteessu hin gaafatin. Jireenya kee hamas haa ta'u, badaa, hiyyeessas haa ta'u, dureessa, rakkos haa ta'u, bal'oo ufuma keetii murteessi. Waan kanneen goonan ati dhiira jabaa, kabajabaa, milkaawaa ta'uu dandeetta. Waan kanneen hin gootu taanan garuu dhiira hin milkoofne, kabaja hin qabne taata. Kanaafuu pirinsippiloota siin jedhe kana 1, 2, 3, 4 jedhii barreessi, laakkayi, hojiirra oolchi. Kana goonan ni milkoofta. Dhiira jabaa taata. Ulfaadhaa, galatoomaa. Guyyaa biraa immoo barnoota addaa qabadheen dhufa. Subscribe, share, like gochuun hojii keessanii nagataa.